Yooyaa akkam jirtu jaalatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota koo Horoo Inspire warri taasisan bakka isin jirtanitti gammachuu qofti milkaa'inni nageenyi jaalalli tokkummaan isiniif haa baay'atu kanan jedhu hana obboleessa keessan Dinaariyaati biyya Oromiyaarra. Tole egaa guyyaa har'aa kanallee akkuma yoggaa kaanii barnoota baay'ee bareedaa ta'eef barnoota lafee dugdaati baay'ee adda ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira. Barnoota kanaan ofirra dabaltanii namoota hedduuf riqicha taatanii akkasiin dhaabadan abdii guddaa qabu. Barnoonni keenya har'aa kun waa'ee maaliitii kan jedhuuf na faana turtanii akkasinitti gammaddan shakkii tokko hin qabu. Tole egaa barnoonni keenya guyyaa har'aa kun mata dureen isaa maal jedha? Ejjennoo. Ejjennoon jireenya keenya keessatti maal nu fayyada? Jireenya keenya keessatti ejjennoo yoo qabaanne faayidaalee kennaawaalee akkam akkamii jireenya keenyaaf bu'aa taasisna? Yoo ejjennoo hin qabnu ta'e immoo jireenya keenya keessatti maal dhabna? Maal rageenya? Maal taana? Rakkina maaltu nurra ga'a ejjennoo dhabuu keenyaan? Ejjennoo qabaachuu keenyaan immoo bu'aa akkamii qabaanna kan jedhudha. Ani wal faana hiraallu har'a barnoota irratti akkasiin gammaddan nan hamana na faana tura. Tole egaa barnoonni keenya guyyaa har'aa akkuma isinitti himee barnoota lafee dugdaati jireenya keenyaaf jechuudha. Maaliif lafee dugdaa miidhamnee jirra taanaan maal gochuu hin dandeenyu? Dhaabbachuullee ta'e, adeemuullee ta'e, socho'uu hin dandeenyu. Maaliif nu adeemsisuullee ta'e, nu sochoosuullee ta'e an nu dandeessisu maali? Lafee dugdaati jechuudha. Tole egaa jireenya keenya keessatti ejjennoon maali kan jedhuuf ejjennoo akkamiin ibsita yoo naan jettan, ejjennoon waan itti jiraattan tokko beekuudha yaa obboleeyyan kiyya. Ejjennoon waan itti jiraattan beekuudha. Inni lammiffaan immoo waan irratti jiraattan irratti eenyummaa irraafamne qabaachuudha. Eenyummaa irraafamne jechaan, gochaan, yaadaan, ilaalchaan ejjennoo irraafamne qabaachuudha. Waan qaban inni sadeeffaan immoo waan qaban irratti shakkii osoo hin taane amanamummaa cimaa irratti horachuudhaan ittiin milkaa'amuudha. Ejjennoon waan qabannee jiru, wanta jireenya keenya keessatti argannee jiru yookaan nu qunnamee jiru sana irratti shakkiitiin otoo hin taane itti amanuutiin wantichi sun dhugaadha jennee 100% dhibba itti amannee cichoomina cimaatiin yoo qabaan ittiin nu milkeessuu danda'udha. Inni afreeffaa ejjennoo irraafamne qabaachuun ilaalchota dadhaboo naannoo keenya jiraniif fakkeenyummaa ta'uudha. Ejjennoo qabaachuun ilaalchota dadhaboo naannoo keenya keessa jiran kufa malee milkaa'ina jijjiiraman namatti hin himne ilaalcha nun safaraan, maatiin, hiriyaan orannu sana akka nun cimsinu isa dadhaboo sana gannee ejjennoo keenya cimsinee fakkeenyadha ejjennoo yoo qabaanne jechuudha. Ejjennoo jechuun ofirratti cichoominaan argamuudha. Wanta qaban irratti cichoomina guddaan argamuun kabaja guddummaadhaaf. Wanta qabatan, wanta argan, wanta hojjetan irratti cichoominaan hojjechuun kabaja guddaa namaa kenna. Bilchina guddaatis, bilchina sammuutis waan qaban irratti qabatanii yoo dhaabbatan shakkii tokko malee. Ejjennoo ofii irratti cichoomina qabaachuun kabaja guddaadha. Bilchina guddaa gaafata. Maaliif ejjennoo keenya jireenya keenyadha waan ta'eef. Yoo maal goone immoo kana sirreeffachuu dandeenya. Ati wanta irratti amantii jirtu irratti kutannoo jabaa kan haalaan jechaan jaalalaanis ta'e jibbaan hin shaaramne qabda taanaan na amani ati sanyii kiyya, yaa obboleessa kiyya, yaa obboleetti kiyya. Ejjennoo cimaa hin shakkine jibbaan, jaalalaan, hiriyaan, sanyummaan hin sochoone qabda taanaan ati qaroo yookiin namoota ejjennoo keef bakka kennu jalqabdu hedduu horatta. Namoota
ejjennoo keef, milkaa'ina keef, guddina keef si cinaa dhaabbatan namoota qaroo ta'an, namoota qaqqaalii hedduu horachaa deemtaa jechuudha. Ejjennoo gaafa qabdu, ejjennoo raafamne, ejjennoo nama hojii isaatti ofitti amanamummaa cimaa qabu, kutannoo jabaa qabu taate jennaan alaaf jechaan, jaalalaaf jibbaan kan hin raafamne qabaatteenaan naaman namoota hordofoo osoo hin taane of hordofuu, namoota si hordofan hedduu horachaa deemta. Yoo maal goone, yoo ejjennoo keenya irratti cichoomine hin dhaabbanne, itti aansuun immoo jalqaba irratti bifa keetiif namoota naannoo kee yookaan haalota adda addaaf jiraniif fudhatama argachuu barbaadda taanaan maatii kee keessatti, safara kee keessatti, namoota duukaa jiraatu keessatti fudhatama argachuu barbaadda taanaan jalqaba maal gochuu qabdati? Of duukaa jiraachuu qabda. Of duukaa hamman jiraannetti, of duukaa hamman taanetti namoonni illee ta'e, maatiin keenya illee ta'e, hiriyoonni keenya illee ta'e eenyuyyuu maal gochuu hin danda'an? Jireenya kee akka ofitti hin boonne, akka ofitti ejjennoo hin qabaanne, akka jireenya kee irratti ejjennoo jabaa hin qabaanne, akka milkeessuu hin dandeenye of amanaa deemta. Yoo namoonni bifa keetiin ati ilaalcha ofiif qabdu, yoo ati jalqaba of hin fudhanne, ati yoo jalqaba of hin arganne, ati yoo jalqaba of duukaa hin taane, eenyu si duukaa ta'uu hin danda'u. Namoonni naannoo kee, firoonni kee, olloonni kee, haati kee, abbaan kee, obbolaan kee si fudhachuu hin danda'an. Ammati of amantee of jalqaba of duukaa jiraatutti, bareedina keetti, ilaalcha keetti, beekumsa keetti, amma ofitti hin amannetti eenyu si duukaa hin ta'u. Mudaa hir'inaa fi dadhabina keessana qabdu qofaa yaadaan hin jiraatin. Muudota, rakkoo, as kanan bareedu, iji koon bareeda, funyaan koon bareedu, adumsi koon bareedu, lulli koo, harki koon bareedu, yaadni koo, kana muudota xixiqqaa jireenya keenya keessatti nu qunnaman ofirratti eegna taanaan na amanati ejjennoo hin qabdu. Ejjennoo kee sana cimsuuf immoo jalqabati waliin ofiif of duukaa jiraadhu. Ati jireenya kee irratti iddoo guddaa ofiif hin laatu taanaan, ati ilaalcha guddaa ofiif hin qabdu taanaan, ani xiqqaadha, ani beekumsa hin qabu, ani bareedina hin qabu, ani murannoo hin qabu, ani ejjennoo hin qabu, ani akkasi, ani akkana jettee ofitti dudubbatta taanaan na amani. Ati sammuu xiqqaa qabda. Jireenyi siif hin galiin jira tasumaa jechuudha. Sammuu xiqqaa qabda yeroon siin jedhu of xiqqeessaa jirta. Jireenyi maalummaan jireenyaa, maalummaan ejjennoo, maalummaan milkaa'ina siin galiin jira tasumaa. Kanaafummoo maalummaan kee, ilaalchi kee, guddummaan kee akka inni mul'atuuf jalqaba of duukaa jiraachuu qabda. Ofitti amanuu qabda. Humna keessa kee jiru, milkaa'ina keessa kee jiru sana milkeessuuf of duukaa jiraachuu qabda. Fakkeenya tokko bifa ati qabduu, ogummaa ati qabduun, hubannaa, jaalala, kabaja, beekumsa, warreen akka kanaatti xiqqaa ta'an, warreen akka bifaan hin qabu, ogummaa hin qabu, hubannoo, kabaja, beekumsa, namni nan kabaju, namni nan jaallatu jettee jechoota akkasii ofitti himta taanaan, jechoota akkasii kana jireenya keetti himta taanaan, jechoonni kun jechoota ati ofiif laatturraa dhugaa irraa fagoo jiranidha. Jechoonni akkasii sitti mataanaan sammuun kee, ilaalchi kee, ani bifa hin qabu, ani ogummaa hin qabu, jaalala namaa hin qabu, kabaja namaa hin qabu, beekumsa hin qabu, birrii hin qabu, ani maallaqa hin qabu, ani barnoota hin qabu jetta taanaan na amani yaadonni akkas xiqqoo kun iddoo ta'etti si buusee si biraa deema. Si buusee deemuu qofaa osoo hin taane akka ati dandeessee hin dhaabannetti si kuffisee deema.
eenyummaa keessa dhugaa duukaa walii galtee hin qabdu taanaan yoo eenyummaa kee isa dhugaa duukaa walii galtee humna kotti jireenya kotti milkaa'ina kotti ejjennootiin nadhatti gaafatamaan itti walii kee of duukaa walii galtee jiraata taanaan dhugaa rabbiiti humna baay'ee bareedaa simboo qabeessa kan namni hawwatu kan simboo humna namaa ofitti harkifatu of keessaa qabda. Maal yoo qabaatte yoo ejjennoo qabaatte yoo koomitmentii qabaatte yoo kutannoo qabaatte yoo murannoo qabaatte namni nan jaallatu ani bifan qabu an akkas hin jedhiin an ogummaa hin jedhiin kun jireenyatti qabdu duukaa wal faallaadha fagoodha walirraa. Rabbiin nama isa tokko beekaa godhe isa tokko dadhabaan godhu nama hundumaa jabaa beekaa hubataa godhe yooma rabbiin sammuu keenya haalatti fayyadama keenyadha an dadhabaa nu taasisu. Yeroo kana keessa nuti wantoota attract godhan yookaan nama hawwatan taanee argamuuf maal gochuu qabna? Jalqaba ejjennoo qabaachuu qabna, kutannoo qabaachuu qabna jireenya keenya irratti, hojii keenya irratti. Wanti hedduu nama gammachiisu generation nuun keessa jiraannaa jiru kun namoota wanta haaraa hojjetanii jireenya isaanii keessatti wanta haarawaa hojjechuutiin namallee boqonnaa laatanii gammachuu sammuu argatan keessa jirra. Yoo of duukaa walii galle, yoo ofitti amanne, yoo humna keessa keenya jirutti amanne, walii galle yoo of duukaa jiraanne dhugaa rabbiiti. Yoggaasan gammachuu dhugaa jiraatta. Yoggaasan jireenya dhugaa jiraatta. Ati murtoo murteessitu irratti, jireenya jiraattu irratti ejjennoo raafamne, ejjennoo asiif achiin sochoone qabda taanaan na aman yeroo muraasa keessatti ni milkoota. Bakkee yaadde sana mini bakkee yaaddee holgeessa. Garuu ejjennoo hin qabdu taanaan waa hojjechuuf, waa jijjiiruuf, waa barachuuf, jaalala jalqabuuf ta'e maatii duukaa wali jira. Ejjennoo hin qabdu taanaan namni hunduu si tuffata, si baqata. Unkaan nama duukaa miti yookaan si ajaa'ibu yaa obboleessa kee yaa obboleessa nama duukaallee miti of duukaallee jiraachuun sitti cima. Sa'aatii sana dhaniituuf loltu. Kan gammachuu si laatu, kan jireenya keef gammachuu si laatu taanaan waan barbaade yoo ta'e ejjennoo qabaadhu. Ejjennoo keessanaaf kan yaada adda addaan wanti keessi kee barbaadu sanarraa firaan, abbaa warraan, haadhaan, obboleessaan, obboleettiin siin ta'u ati dhiisi hin baratiin hin milkooftu. Hin baratiin dhiisi barnoonni cimaadha, barnoonni sun cimaadha siin jedhu taanaan ati ejjennoo barnoota hin feeta. Garuu ejjennoo hin qabdu taanaan maal ta'eera jireenyi kee feelteera, kufeera. Ati abbaa warraa jaallattu sana yookaan haadha warraa jaallattu sana siif hin taatu isheen lubni ishee iji isheen namoonni keenya dogoggora xiqqoo namarratti barbaadanii akkati gammachuun hin jiraanne, akkati jireenya milkaa'aa hin jiraanne si taasisuuf akkati ejjennoo hin qabaanne ilaalcha qabdu irratti ejjennoo qabdu murtoo qabdu irratti akkati shakkituuf maal godhu jecha shakkii xiqqoo ishee keessa buutu. Ati yoggaasan gara hargiteetti raafamta taanaan akka bishaan gabatee irraa gara hargiteetti jallata taanaan na hamane ni dhangaloofta gara tokkottuu hin ta'in hafta. Jaalala kee irratti ejjennoo qabaadhu, hojii kee irratti ejjennoo qabaadhu, jireenya kee irratti ejjennoo qabaadhu, barnoota kee irratti ilaalcha gaarii qabaadhu. Namoonni ejjennoo hin qabne kufaatii isaanii dhageessa. As ga'ee isaanii tun argin karaatti badanii baqanii hafanii isaanii dhageessa. Kanaafuu ati hoo ejjennoo qabdaa jireenya kee irratti? Barachuuf ejjennoo qabdaa? Barachuutu keessi kee fedhu? Gaa'ela godhachuutu feetu? Jaalala jalqabuu osoo feetu? Jireenya kee jijjiiruu osoo feetu? Dalagaa barbaade hojjechuu osoo feetu? Garuu yaadota namoota adda addaan ejjennoo kee irraa akkatti sochootu taata. Yeroo kana namoonni hoyitaaf yeroof si bira dhaabbatan yeroo booda si biraa galagalu na haman. Kanaaf jireenya kee irratti yoo ejjennoo qabaatte ni milkoofta. Baay'een siin jaaladha, baay'een siin kabaja. Barnoota biraa nagaa walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Ciao, bye bye. Ejjennoon
nu milkeessa. Ejjennoon galma nu ga'a. Baay'een sin jaalladha.